waa'een inni isaa jechuudha. Nageenyi isaa, jireenyi isaa baay'ee na shakkisiise. Ilatoo nagaadhaa baqa nagaadhanii akkas jedheeti waan kamuu namni hin danda'a. Bilbilli isaa yeroo bilbilamee narraa hin kaafamu yookiin immoo cufamaadha jetteetii jirti. Egaa hedduu takka yaaddoon akka keessa ishiitti nammeetii jiru dubbataatii jirti jechuudha. Kana dura gaa firoonnis ta'anii haati ishees obboleessi ishees egaa namoonni isaatti dhiyaatan taa'aniitii rakkoo isaan jidduu jiru furmaanni akka argamuuf dubbataniifii jiru. Akkasuma immoo furmaannis akka argameetii jiru argineetii jira jechuudha. Egaa furmaannichi yeroo sanatti argame yookiin immoo yeroo sana waan nageenyi bu'ee fakkaate suni yeroodhaaf fakkeeffame natti fakkaata. Gaafan ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Abshiir fayyoo teenya rabbi jiran siin jedha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdu ani fayyaan qaba. Galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu isiniin jira. Egaan dhugaa dubbachuudhaaf waa'een taateen fayyoo irratti taate kun baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha. Boruu tokko tokkoon keenya irratti waan ta'uudhaaf jiru yookiin immoo waan ta'uudha jechuudha. So kanaafiyyuu of eeggannoo gochuun hunduma keenyaafuu barbaachisaadha. Namni tokko kaleessa yookiin immoo har'a walloltee gargar baatee araaramtee ammas immoo deebistee rakkoon tokko jidduu kanatti uumame yoo jedhame waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha jechuudha. Hin oolle hin bulle jarri kun ji'a tokko ji'a lama hin taane erguma araaramaniiyyuu ji'a guutaan natti hin fakkaatu ganaadha jechuudha. Erguma araaramaniiyyuu ganaadha jechuudha ji'a hin guunne. Egaa namoota baay'ee tokko tokko maqaa dhaachuun maqaa namaa balleessuun gadeedha. Ebeluutu akkas godhee ebeluutu akkana ta'ee ebelu faan akkas ta'ee ebeluu faan wajjiniin waan akkasiiti jedhanii raawwatanii dubbachuun gadeedha jechuudha. Kana dura akkuma beekamu egaa akka isaan walitti araaramaniif obboleettiin teennaa waa baay'ee diraamaa baay'ee jidduu kana keessatti hojjetteetii jirti. Amma immoo nama kana maaltu isa mudate maal ta'e sababa maaliitiif silkiin isaa cufame maaf silkii kaasuu dadhabame kan jedhamu gaafii guddaadha. Namichi kun maal ta'e kan jedhu nama gaafii namatti golcha jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi akkuma jette isheeniyyuu waan dubbadhu wallaaleen jira. Namichi kun maaltu isa mudate fayyaadhuma isaa ta'eeti mooyyuu kan inni iyyuu bilbila kana cufachuu danda'e. Akkasuma immoo bakka hojii kana hin jiramoo hin jiru kan jettu baay'ee tokko gaafii isheetti ta'e hanga bakka hojii isaatti mucaa duudaa baattee hanga deemtettidha jechuudha kan isheen jirtu. So kana hundumaa kan taasise inni yaaddoodha ni yaaddessa namni cabee buruqii mana keessatti waliin hin qabne rakkoo kaleessa jiru immoo namni taa'ee raawwatee jaarsi taa'ee furmaata itti kennee jira waan ta'eef egaa inni kaleessaa sun darbee jira wanti hundinuu hafeera jedhaniiti har'a immoo nageenya buusanii araaramanii jiru. Otuma nageenya jiranuu gaafa isheen inni manaa bahee raawwatee dubbii tokko malee rakkoo tokko malee manaa bahee hojiidhaaf jedhee raawwatee bahee gaafa achumatti hafu yookiin immoo bilbilaan iddoo kanaa tanan jira rakkoo kanaas na mudate yookiin bakka hojiirraa rakkinni jira hojiin akka dhiisee bahuu hin danda'u itti fufee adaarellee hojjechuu hin danda'a. Hin beekamu maaliifini hojiin akkuma kaleessaa sanatti har'as hojjetama jechuu hin danda'amu. Tarii akka carraa ta'ee bakki hojii suni waan biraa aayidaa biraa baafachuu danda'a jechuudha. Maaliifin tarii adaaris hojjechiisuu barbaaduu danda'u yookiin immoo namni baay'atee raawwatee namni waa'ee hojii sanaa hojjisiisu bakka hojii isaan taatee jiru hojiin isaa amma kana jedhee irra dhaabadhee illee waan dubbachuu dadhabee bakka hojii isaa sanarraa waanuma fe'ellee haa ta'uti hojiin kun waan dirqama dafee xumuramuu qabu tokko waan ta'u yoo ta'e halkanis guyyaas kan hojjechuu barbaadu yookiin immoo waan hojjetuu qabu yoo ta'e waan akkanaati jedhee raawwatee ishii silaa beeksisuu qaba silkii cufachuu qofa osoo hin taane. Haa ta'u malee immoo ammas achi mucaa daa'ima kana baattee raawwattee dugdatti baattee akka deemaa jirtu argineeti irra kaa'ee mucaa kana baattee gaafa isheen achi dhaqxee gaafatteetutti seenee baheedha kan isaan jedhaniini. Egaa seenee bahee jechuun namni kun nagaadhuma isaa jira. Mucaan kun jalqabarraa kaastanii viidiyoo ishii gaafa dhaggeeffattanii ani baay'ee garaan koo naatii jira. Baay'ee tokkoon sodaachatii jira. Wanti isheen sodaachaa jirtuuf namni kun maaltu isa mudate
maal ta'e manatti galuu dadhabee cabii hin qabnu burqii hin qabnu afaanii waan takka walitti dubbanne hin jirru. Nagaa fayyaa jaalalaaf kabajaan otoo jirruudha kanneen nu biraa bayeetii deeme rakkoon tokko jidduu kana keessa hin jiru. Sababa kana ta'eef namni kun maaltu isa mudateeti maal ta'eeti kan inni deemee achi na jalaa hafe jettee raawwattee yaaddoon keessa ishiitti nam'ee waan kana baay'ee tokko sodaatteetii turte jechuudha. Haa ta'u malee gaafa ishiin dhattee immoo bakka hojiisaa sana gaafattu seenetii baheedha jechuudha kan isaan jedhaniini namoonni safaan hojjetaatii turanii seenetii bahee guyyaadhuma har'aallee seenetii baheedha kan isaan jedhaniin jechuudha. So kanaafuu namni kun akkuma fayyaasaa nagaasaa hojii isaa hojjetaa jirudha kan dubbatamaatii jiru. Tole erga kun immoo ta'ee nama kana maaltu mudate maal ta'e rakkoo maaliitiif kan inni alatti galuu danda'e maaf silkii isaan irraa cufate kan jedhu gaafii guddaa namatti taasisa jechuudha. Maali rakkinni isaa kan jedhu baay'ee gaafii guddaa namatti taasisa. Haa ta'u immoo araaramnuumti inni araarame sunuyyuu araarama sobaati. Sobee amma harmeen ishee achi deemanitti akkasiin afaansaa mi'eeffatee raawwatee nama gaarii fakkaatee araaramee raawwatee isii faana hanga isaan achi deemanitti ture moo dhugaadhumaan dhugaa araaramee raawwatee har'a immoo jidduu kana keessatti maaltu isa mudate sababa maaliitiif silkii isaa cufatee manaa bahee raawwatee alatti hafe kan jedhu gaafii guddaa namatti ta'a. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Egaa ani sabboontuun immoo waan kana deebitee raawwatee waa'ee kanaa isiin waan akkanaa iseerraa mul'ata jedhee yookiin immoo iseetu waan kana godhe jedhee hin yaadu. Sabboontuun nama waan akkasii godhuu miti. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Sabboontuun sirriitti gadi fageenyaan nama beekudha. Nama namaaf dhaabatudha malee nama gargaarudha malee nama miidhuu miti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e nama miidhuu miti. Namoonni baay'een keessanii yeroo duraanii yeroo isheen waan akkasitti dubbataatii turte akkasitti fakkeessittee raawwattee haasa'aatii turte. Waan ishee waan kana goote isinitti fakkaatee raawwatee waa baay'ee jechaatii turtan jechuudha. Namni namatti dhiyaatee hin beekne waa hedduu namaan jechuu danda'a. Mucaan kun waan akkasii hin gootu. Suma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan akkasii hin gootu jechuudha. Namoonni baay'een keessan hin beektu. Mucaan sabboontuun jechuudha nama dhaabatu, nama gargaaru, waan kamirra waa'ee kamirratti iyyuu nama gargaarudha malee nama miidhuuf deemuu miti. Isa dhugaa dubbachuudhaaf hangana argetti nama gargaarudha malee nama miituu miti jechuudha. Mucaan suni ishee gara isheetiin shakkii gara isheetti qabdu yoo taatanii dhugaa dubbachuudhaaf gara sanaan hin shakkina. Yoo dhimmuma biraa keessa rakkoodhuma biraa namni kun yoo qabaate malee dhimma gara isheetitti osoo fudhattuu baattanii namoonni baay'een keessanii waa'ee isiillee kanaa softanii jirtanii waan ta'eef osoo waa'ee sanaa irraa dhiistanii isiniin jedha. Kana dura kan ishiin hojjetaatii turte dhimma biraatii fi inni ammaa immoo dhimma biraatiin ta'uu danda'a jechuudha. Ishee faana waliin qabatu. So kanaafiyyuu egaa rakkoo isaanii rabbi isaaniif haa furuun jedhaani gara kan kootiin rabbi isaaniif haa furu.